Hordoftoota keenya kan miidiyaa Nuubiyaadhaa kam jirtu? Nageenyi badhaadha. Baga nagaan jiraattan. Hordoftoota amantii Islaamaa baga Rabbiin Ramadaanaan isin ga'e, Ramadaan Kariim isiniin jechuu barbaanna. Hunda duraansee keessummaa qophii keenyaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya kabajamoo obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee afeerraa keenya fudhattanii asin nu dhiyaachuu keessaniif guddaa galatooma. Ayyee isinillee ulfaadha. Biyya keenya keessatti filannoon seena qabeessaa gaggeeffamuuf deemaa jira. Qophiin filannoo kun maal fakkaata? Mee achirraa yoo jalqabne. Baay'ee gaariidha gaafiin kun. Itoophiyaa keessatti wanni filannoo fakkaatu marsaa 5 fi kanaan dura deemaa ture. Yaa achi keessatti wanni fakkeessaan ammoo koostii gurguddaan nu kaffalchiise dimokiraasii Itoophiyaatiif immoo baay'een qarqaariin deema ture. Filannoo miilanaa hundeerraa dubbii kana jijjiire filannoo dhugaa kan uummata biyya kanaatiifis hawaasa addunyaatiifis amansiisu akka ta'u kallattiin qabameetiin hojjetamaa jiru. Akka paartii badhaadhinaatitti galma lama achi keessatti qabanne galmi jalqabaa filannoo kan filannoo dimokiraatawaa filannoo uummanni biyya kanaa itti amanu filannoo nagaa qabu waan kana milkeessuudha. Badhaadhinni moo'us filannoon kun karaa nagaa qabuun karaa qulqullina qabuun karaa amanamummaa qabuun yoo xumurame badhaadhinaaf injifannoodha inneetiin qabannee lammaffaa immoo waan dalagne waan hojjenne agarsiifnee dorgomaa cimaa taanee waan dalaguu hennu waadaa uummataa seennu lakkoofnee himnee filannoo kana keessatti sirriitti dorgomnee moonee bahuu barbaannaa. Galmi lammaffaan kana qabanneeti ani hojjechaa turre. Hojii kana keessatti manifestoo qopheeffannee jirra. An qorannoo irratti hundaa'e waadaa waggaa 5 keessatti yoo moone maal hojjechuu akka dandeenyu siyaasa irratti diinagdee irratti hawaasummaa irratti hariiroo alaa irratti maal qabna ka jedhu kan akka badhaadhinaatitti manifestoo sadarkaa isaa eeggate manifestoo sadarkaa isaa eeggate kan qorannoo irratti hundaa'e cabiinsa siyaasaa cabiinsa diinagdee biyya kanaa xiinxalee hubate achirra dhaabbatee ka qopheeffannee jirra. Manifestoo keenya immoo yaa muummicha ministeeratiirraa jalqabee sharaatinitti ka beeksifamee achirraa qabee sadarkaadhaan naannolee hunda keessatti beeksifamee jira. Godina hunda keessatti beeksifamee jira. Aanaa hunda keessatti beeksifamee jira. Leenjiin wannoo keenya irratti filannoo kanaa wajjin wal qabatee almost dokumentii kitaaba 2 qopheessinee achi keessatti immoo mata duree 7 irratti leenjii kenninee hooggansa keenya olaanarraa qabnee haga sadarkaa miseensatitti kun leenjiin kennamee jira. Naamusis filannoo akkamitti hordofamuu qaba. Communicationin keenya quunnamtiin hawaasaa wajjin goonu quunnamtiin paartii mormituu wajjin morkataa wajjin goonu akkamitti ka jedhu sirriitti itti qophoofnee hojjennee jirra. Amma immoo duulli filannoos jalqabee jira. Falmiin jalqabee jira fakkeenyaaf ETV irratti faana irratti waalta irratti ka geggeeffamaa ture jira. Achirratti yoo laaltee badhaadhinni ajandaa isaa lakkaa'ee hawaasaaf himaa jira. Warri kaan immoo yaa badhaadhina abaaruu qeequu waan akkanaati irratti fuulleffataa jiranii uummanni Itoophiyaa laalaa jira. Namuu gaafa da'oo taa'ee paartii dhufiin jedhu paartii fakkaata. Gaafa immoo waltajjiin argamee mee ajandaa keessan biyya kana bakka isheen amma jirturraa gara fuulduraatitti tarkaanfuma tokko siksuuf wanni isin hojjettan maali gaafa jedhaniin badhaadhina abaarrituma kana goona jedhaniiti yaadaa jiru. So duulle siin jira gama barbaachisuun manaa manattis
uummanni miseensi keenya deeggaraan keenya sochii gochaa jira, sochoosaa jira. Hundaa olitti immoo filannoodhaaf namni kaardii fudhachaa jira. Sadarkaa naannoo keenyatti almost nama miliyoona 41tu jiraata jedhameeti tilmaama jiruun jira. Achi keessaa gara namni miliyoona 28 filannoo kanaaf nama filachuu danda'u, nama umuriin isaa waggaa 18 fi achi oliiti jedhamee ilaalamee jira. Kana keessaa amma almost gara persentii 80 ka ta'u, of course guyyaanis 2-3 fuulduratti jira. Gara persentii 80 ka ta'u kaardii filannoo fudhatee jira. So filannoodhaaf qophiin goonu kana fakkaata. Bareedaadha. Paartiileen tokko tokko filannoon nuti keessan jirre filannoodhaa miti. Fudhatama nuti uummata bira qabnuu fi jaalala nuti uummata biratti horanne jecha mootummaan kun filannoo keessaa dhiibee nu baasee warra jedhanii haasawantu jira. Mee isii tanarra maal jettu? Dhugaadha. Filannoon nuuf hin ta'u hin hirmaannu jedhame warri keessaa bahe Abaaboo Shaneen hin jira, KFO'n hin jira. Kun duruu hin beekna. Normally Abaaboo Shaneen gaafuma alarraa dhufuyyuu filannootti amanee hin dhufne. Istirateejii 3 qabatee dhufe. Tokkoffaan ofiifuu gaara keessatti of ijaaree karaa humnaa humna piroojeektii godhee waan san qabachuudha. Boordii filannootirraa immoo beekamtii fudhatee sochii gaara keessatti godhu kanaaf aguuggii kennu. Achi booda immoo caasaa mootummaa keessatti nama ofii galfatee achi keessa jiru kanallee burjaajessee gowwoomsee sodaachisee akka inni tajaajila uummanni barbaaduun kennine laamshessee karaa kanaan aangoo qabachuudha malee yaada gurmeeffatee yaada kana gurguratee hawaasa wajjin engage godhee himaammata himatee mo'atee mootummaa ta'uudhaaf karoorri duraanuun turre jechuudha. Kanaaf amma kun durattuu yaadanuu filannoo keessan turre filannoo keessaa baanee yoo jedhanillee hiikoo waan qabu miti jechuudha. Duruu keessan jiran abjuun isaaniitis kaayyoon isaaniitis filannoon turre duraanuu jechuudha. Yaa mootummaa waan kana wal'aanuuf gara nagayaatitti fiduudhaaf baay'ee akka hojjeteen beekama. Garuu yaanni isaaniitu akkas ture. Kan KFO yoo fudhatte KFO'n yaa bara wayyaaneetu bara cilanciliin dimokiraasiitu hin jirre bara interneetiin cufaa ture, bara feesbuukiin cufaa ture, bara homaa dubbachuun hin danda'amne san dimokiraasiin jira asirraan namni milkeessaa kaayoo kiyya jedheet wajjiin wayyaanee ajjabee dorgomaa ture. Amma gaafa dirreen banamu gaafa miidiyaan waan silaa namni jechuu barbaadeef gabayaa dhiyeessee itti dubbadhaa namaan jedhe bara dimokiraasiin yoo xiqqaate institushiniin mirchaa boordiin nama niwutiraalii nama ofiifuu siyaasa Itoophiyaa kana keessatti gatii kaffalaa ture hin qabame. Bara institushiniin mana murtii haga danda'ame rakkoon achi keessa jiru ammas akkuma jiru ta'ee garuu bilisa akka ta'uuf deemsi fagoon deemame. Bara amma koomishiniin mirga namoomaa bahee ifatti bakka sirriyaa ta'uu baatu mootummaa qeequu danda'etti institushiniin bakka ijaaramaa jirutti as keessatti kun keessatti dimokiraasiin nuun taane dhiibamnee jirra maali jedhamee achi keessaa of baasuun kuni actually waan baay'ee nama saalfachiisu uummata Oromoo biratti keessattuu namni baay'een taajjabee jira kana isaan amma kana quban qaban. Wanni isaan jedhan maalinni nuyi paartii fudhatama qabnu waan ta'eef nu dhiibanii ka jedhu yaa'in kaasuu deddeebi'anii fudhatamni isaanii eessarratti maalirratti han jedhu keessa buutee ilaaltee uumaan jiran
Paartii dhamoo miti yoo jettee ilaalteu waanuma paartii isaan godhu yaadamni isaan irratti ijaaraman, falaasamni isaan irratti ijaaraman, himaammanni isaan irratti ijaaraman, mul'anni isaan qaban, ergamni isaan qaban, achi keessatti immoo duudhaan isaan hordofan kami yoo jettee teettu waan abbaan abaluu jedhu waan biraati, abbaan abaluu harkaa qabu immoo waan biraati, gara nanan jiru waan biraati. Achi keessatti apereetivii hin beektayyoo waan adda addaa walitti makame. Ana akkanuma wannoo keessatti walitti dhufe. Akkasumaan akka waan mana sirbaa wayii jechuudha. Kunis ajandaa sirbaa mataa ofii qaba. Kunis riitimii adda addaa sirba. Wanni wal fakkaata, wanni paartii isaan jechisiisau hin jiru jechuudha. Kana hin beeknan. Uummanni immoo duraan hin argine paartii se'eetii wannoo jechaa ture. So barreen gaddaa waggaa akkaarraa fi xiqqoo kana duru. Gaafa isaanii uummataa wal barraa maal jedhanii asirraan duraan arge irraa jalqabanii achiillee deebi'anii Arsii keessa bahanii eessa keessa dhaqan suni namni waan isaan fakkaatan arge. Achi gabbahanii namni fagoodhaa dhufanii jarri kun hidhaadhaa isaan bahee jira. Kan Minisootaadhaa dhufes jira. Saayid Abiyyoon faan. Bakka waan ajaa'ibaa nutti himanii jedhee namni jarriin dhufan jennaan dargaggeessi, jaarsi, beerri hundi bahee wannoo jedha. Gaafa madaraka irratti gaafa bahanii wannoo jedhan immoo jirtu jedhanii, jirra jedhanii, jirtu jedhanii, jirra jedhanii kaanis kanuma jedhee bu'ee maal rakkattanii rakkoo keessan kamii akkamitti immoo furamaa imaammanni keenya kana waan kana irratti kan hojjennu waa takka kun hin jiru. Ambilaas dhufee gaafa koree dooktarri gaafa dhufee koruu jirtu jedha. Yaa jalaa jirraa inuma jedhama. Anuma inni jedhe kaan isamma ambilaa dhufa nama 8 koraa 8 jirra jirtu. Indee jarri kanumaaf nu dhamaasee jedhe jechuudha uummanni achuma irratti waltajjuma irratti. Gaafi isaan qalbii uummataa keessatti du'an gaafasi. Achi immoo wanni guddaan isaanii mammaali gumaa baafna jedhan. Gumaa baafnaa jedhan. Gumaa bakar waaree baafnaa, gumaa waaqoo guutuu baafnaa, abbaa baluu baafnaa jedhan. Annama du'e. Hannama jiru, hannama rakkataa jiru kana. Ani immoo boru dhalatu hiree isaa akkamitti sirreessinaa takkaa jara bira hin jiru. Gumaa baafnaa jedhan. Indee jedhe namni kanas ilaale. Achi immoo gaafa deebitu diqaalaa balleessinaa jedhan. Diqaalaa wanni jedhan kun yaa nama sabaa fi saba adda addaa irraa dhalate kan hin balleessinaa jedhan. Oromoon immoo yaada akkanaan qabu ilma namaatiif kabaja qaba. Waan amma na gabbu'e jechuun akka imaammataatitti kana balleessinaa isaanuma jedhe amma kana. So gaafa kana laalu edaanu nama seenee edaanu paartii seenee wanni waan jedhuun beekuu hin jedhu dhufe. Ammoo kaadiree miti haadha kaadiree adaadaa kaadiree akkawoo kaadiree intala kaadiree ilma kaadiree biyyaa baafnaa jedhan yoomuun. Ammoo karaa naannawaadhaan yoo deebiteeti kaadiree maal jettu kana laalte sadarkaa akkawootitti akkawoon maal goote. Ilmoon maal goote amma abbaan kaadiree ta'e maal goote amma ilmoon mee yoo laaltu loojikii kana balleessinaa kana biyyaa baafnaa kaayoon keenya kana jedhan. Kana gaafa laalu namni nama taajjaba jechuudha. Haasaa warraati amma kun isaantu jedhe. So ajandaan isaan qabatanii deeman maal akka ta'e uummanni gaafa argee gaafasuma dhiisee biraa galee jechuudha gaafa duraa arguudhaaf waa dhaga'uudhaaf namni itti dhufe deeme. Isaan amma salfii sanfaa laalaniiti namni nu jaalataa namni nu deeggaraa tana hima jechuudha. Namni garuu gaafas kolfeet taajjabeet dhiqatee gale waa warra. Isaan kana quban qaban. Ammas fudhatama qabnaa nuyi paartii baay'ee gurguddaadha. Paartii iyyuu miti be. Hin beeku waan paartii fakkaatu hin beeku. Paartii guddaadha kanaaf dhiibanii namni dhiibe immoo hin jiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuun biyya kam keessa iyyuu jira. Garuu immoo namni warra maal dhiiban kana. Nama ofiifuu hin jirre. Maal wanni dhiibaniifuu hin jiru. Kun akkasii dubbii warra. Bareeda. Gara biraatiin namoonni hedduun haalli nageenyaa amma biyya keessa jiru kun isaan yaaddeessa. Keessattuu dubbiin shaneetuun deddeebitee akka gamanaa gamasii mul'achaa jirti. Maaf dubbii shanee kana guduunfuun dadhabame? Wanti nuun jirtu maa goolabbii dhabde dubbiin siitun? Mee isii tanarraa waan jettan yoo qabaattan? Yaa wanni dhugaa dubbiin.
yaa'u badhaadhina jennu kanaafis wanna karoorsinee an hojjennee harkaa qabnus akka inni itti fufu kan hojjechuu hennus akka milkaa'uu fi nageenyi waan bu'uurati hin beekamu. Kana sirriitti jala muranii beekuun hin barbaachisaa. Namoonni waan kanaan wal qabanii yaaddoon itti dhagaamee garamitti deemnaa maali jedhamee wanni yaadamu kun dhugaadha. Namni dhugaa qaba jechuudha. Garuu immoo wanni sirriitti ilaalamuu qabu eessaa kaane eessa geenyeen jedhu sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Injifannoo akkamii galmeessine nagaa mirkaneessuu wajjin wal qabatee hin jedhu kiyyoon ture yaanni ture karoorri diinaa an fagoo fi an dhiyoo maal ture ka jedhu meeqa injifannee keessa baane ka jedhu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Barreen gaddaa waggaa akka irraa caasaa shanee otoo hin ta'in caasan keenya mataan isaa hannu qabnu propaagandaa warri yaa'u paartii ofiin jedhu paartiin ta'in Saayid Biyyoon faan wannoo jedhu kuni propaagandaa isaan afuufaniin Oromoon baduuf deemaa Oromiyaan diigamuuf deemti federaalizimii sabbaneessii hafee aadaawwinnatiin dhufuuf deemaa ka jedhu kijiba olola sobaa afuufame saniin namni yaadda'ee caasaan nu qabnu hundi namni nuyi godina bulchenneen yaaddoo kanaan wannoo ta'ee gara warra finxaaleeyyii naannoo keenya atleast qalbiin kun sodaatee kun wannoo jedhee yaada kana bitee ofiifuu achi keessa turre jechuudha. Waggaa akkana barreen gaddaa waggaa akkarraa caasaan nuyi gubbaa jalaatitti gadi diriirfanne kuni innuu nuuf odoon ta'in ka inni gurra kennaa ture finxaaleeyyii jirraa jirtuu kanaaf jechuudha. Amma yoo ati dubbii ilaaltu caasaan nu qabnu gubbaa haga gandaatitti waan jarri ittiin deemaa jiran sun soba ta'uu hubachuu isaa qofa odoon ta'in wareegama kaffalee ajandaa san ofirraa ittisuudhaaf qabsoo gochaa jira jechuudha. So lafa hundatu barreen gaddaa Oromiyaa guututu at least yoo shaneen illee keessa hin jirre yaadni shanee waan kana qabatee qalbii nama baay'ee keessa ture jechuudha. Amma yaadni shanee kufee jira jechuudha. Amma wanni mul'atu maalinni ajandaa shanee wanni amma mul'atu kuni perceptioniidhaan wanni jiru jira. Shaneen snaayiparii 3-4 qabatee footoon ka'a. Yoo barbaade immoo wannoo gaara keessa ka'ee qabi waboo qabi akkana jedhee tokkosa kana viidiyoo waraabaa maal godhaa hin gadhiisa. Bakka homtuun jirretti beeki wannoo keessatti. So kana amma namni ilaalu lafa hundumaa shaneen akka dhuunfatetti isiinis immoo dhuunfadha jetteetanii maa baate wannoon isaa jechuudha. Amma anamni beeka baa'oo shanee kana baa'oo ta'ee nama 42 qabadhee kanaan dur garaa argee kana deemeen ture. Maaltu akkas nu godhee olola sabaa'oodhaan deemu. Yoo ati ilaaltu asitti waraana meeqa ajjeefnee jirra meeqa boojinee jirra maal goonee jirra akkana barana gadaan gadaa bilisummaati jedhanii lallabu. So gaafa kana dhageechuu waa lafaa abaa'umaa ittee amantaa jechuudha. Fi gaafa asii rakkannu achitti dabalamnee qabsoo kan ariifachiisnenneedhaan gaafa dhannu wayyaanuma garree jechuudha achitti malee abaa'uyyuu miti. So maalinni wanni qalbii waggaa 27 kana abaa'oo wanni lafarran ture. Garuu immoo qalbii namaa keessa turee jira. Wanni amma itti fufe ammas tirenduma sani. Shanee wanniidhaan kuni waan adda addaa diraamaa akkaataa bakka hin jirreedhanii namarraa ittiin qarshii ittiin qocan waan adda addaa tolchanii maal godhaniiti wanni godhan jira. Kana bira darbee immoo yoo Ameerikaa keessattis maraataan yookaan machaa wahii rakkoo uumuu danda'a. Rakkoon kun to'annoo jala oolaa deema. Amma gaduma bahee namni tokko nama 20 barataa 20 ajjeesuu hin danda'a. Yoo barbaade immoo gaafa wayii gabaa keessatti dhaqee akkasumaan bahee tokkosee rabshaa geessisuu hin danda'a. Kun namni mataan fayyaa hin qabneewu hin jira jechuudha. Namni gurmuu odoo hin qabaatin. Shaneen immoo gurmuu qabaa.
gurmuu jiru kanaan bakka wayiititti gaaf tokko yookaan makiinaa wayii dhaabee wannoo gochuu hin danda'a yookaan mana barumsaa wayii hin gubaa yookaan immoo uummata nagaa hin jiraatu. Sabaaf sablammii irratti dhaqee tokkosee nama 10 nama 20 ajjeesee hin deemaa. Maqaan isaa 7-2-7 odeeffamaa. Deebi'ee immoo bakka uummanni ofumaa walitti bu'ettis amma warri tokko uummataan dhaqee lolee gaafa uummanni dhaqee ofirraa rukute uummatan nu rukute jechuu xiqqoo saalfate abaaboo shanee miil wannoo kennee fi suuraa isaanii barbaadee maqaa moggaasee footooshooppii goggodhee waan akkanaa kana mul'isaa jechuudha. Za'aamilee of xagganuuf kun immoo abaaboo shanee wanneedhaan kun qalbii namaa keessatti lafarratti odoon ta'in akka inni guddatee mul'atu wanni godhe jira. Naanna'ee garuu wanni abaaboo shaneedhaan wal qabatu kun maaliif guduunfamuu dhabe ka jedhu yaa haalli jiru duuba isaa wannootu jira. Mootummaan amma lafa harkaa qabu kuni fedhiif faayidaa uummata Itoophiyaati irratti jaarsummaa akka hin deemne diinni argee jira. Akkaataa bishaan itti qabame hidha haaromsaa ilaaluu hin dandeecha. Gaafa Maayik Poompiyoon illee dhufee lakkimee akka Ijiptii tolutti ta'ennaan lakki jedhan muummichi hin beekamu. Himaammata diinagdee isaan achii as kennanis lakkii jedhee home grown economic policy ofii tolfate. Isaan qamadii seeftineetii isinii kennina jennaan lakkiinu kanaa miti hin barbaannu jedhanii warruma seeftineetii nyaatu san bishaan paampiin itti kennanii qamadii qotadhaa jedhanii wanni ati argaa jirtu kun jira. Kun uummanni kun gadadoo jalaa hoo bahee nu harkaa bahaa emil wanni sun jira jechuudha. Kanaaf amma filannoon kun akka milkoofne mootummaan kun filannoo kana amma waggaa ibidda kana keessa dhaabbate waan baay'ee hojjetee jira. So filannoodhaan immoo dhufee moo'ee waggaa shaniif yeroo argate bakka wanni dhaqqabnu hin jiru ka jedhu diinni kana qaba jechuudha. So shaneefis warra shanee fakkaatu biraatiifis firfaarii adda addaa itti darbuu istirateejii itti darbuu meeshaa itti dhuun tokko hin jira. Kanaa wajjin wal qabatee yaa wajjin taanis duraanuu fayyadamaa ture shanee kanaa wajjin wannoo jedhee deeggarsaa waan adda addaa gochaa ture. Kanarratti rarra'eeti wanni amma shanee kun amma tokko. Bakka hin jirre walitti wannoo tatta'ee amma kana bubbule malee waan silaa bubbuluu danda'u miti. Naanna'ee uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo addattu waan shaneen ta'e waan hubatee fi yaa boru ganama gabaa irraa dhabamuu dhiisuu danda'a. Inni gabaa lafarraa hin jirre footooshooppii adda addaa tolchanii shaneen hin jire jechuun waan hin oolleef xiqqoo karaa kanaan deemuu hin danda'a. Akkas. Duuba ajandaa shanee kana hanga yoom itti fufa? Maal eeyna? Awwaalcha sii kun maal dhugoome dubbiin sii tun hin raawwanne? Waan namni ilaaluu qabu laale jira. Ajandaan shanee odoon dhalatiin du'e. Maal jechuudha kun? Shanee maal hojjechuu barbaada? Imaammata ikoonomii diinagdee akkamii qaba? Imaammata siyaasaa ijaarsa biyyaa maal qaba? Waa takka hin jiru. Hin beekama. Yaa hin beekta. Waan achi keessa jiru gandummaa achi keessa jiru waan achi keessa fakkaatu hin beekta. Waan akkanaa waan caccabaa, waan kijibaa, waan fakkeessaa jechuun nagadaan achi keessa jiru. Namni amma kana bareera bara. Uummanni Oromoo achitti akkana ta'e, uummanni Oromoo akkana ta'e, nafxanyaan dhufee jira maal akka dubbiin nagada ta'e waan ati ittiin argitu wayyaanee qabsaa jedhanii irratti nama kakaasaa bahan amma wayyaanee wajjin hiriiranii wayyaaneen maaliif kufaa, wayyaaneen kufuu hin qabu, wayyaaneen rukutamuu hin qabu jedhanii wajjin deeman. Maali birrii wayii waan ta'e isaan warri waan kana mobilaayiz godhu isaan nagaa ta'edha. Ugaandaa keessa biizinasii gurguddaa qabu. Arab Emirates irraa biizinasii gurguddaa qabu, real estate qabu, isaan hin nagadu. Oromoo biyya alaa jiru kana Oromoon du'e, Oromoon akkana ta'e kana qawwee binnaa maal goona jedhanii dhufu kanaan deemu. Kun amma baramee jira. San biraa olitti immoo wanni isaan amma raawwachaa turan waggaa 3 kana keessa
Oromoo jira abiddaan gubaniiran. Ijoollee baay'ee abbaa malee hambisaniiran. Haadha warraa dhirsa malee hambisaniiran. Nama naaffessanii manatti hambisaniiran. Oromoodhaaf qabsoofnammoo jedhan. Oromoodhaaf akkanatti qabsoofuun hin ta'u. Oromoo buleeyyan isaatiin akka walitti bu'uuf gidiraa hedduu hojjetanii jiran. Oromoon edaa kanaa ka jedhu argee jira jechuudha. So ajandaa warraa qaata du'e. Isiin amma kaan dhokattee maal gootee achitti hidhattee nama nagaa ajjeesaa ooltee nama nagaa onnoo gochaa ooltee aangoo qabannaan jedhuu miti bar dubbiin. Hin jiraa jedhanii isaan asii. Abaawoon asii jira aangoo qabachuu fi miil qalbii namaa keessa akka dhufu. Warra achiitiif immoo nigdiin akka mijatu. Oromoo waan kana quban qabne waan isaan bakka boru kana bakka ji'a sadiitti aangoo qabannaa jedhan yoo inni darbes immoo ji'a sadii biraa karoorsan yoo inni darbes biraa jedhu waanuma adda addaatiin gowwoomsanii horii irraa fuudhanii isaan nagadachaa jira jechuudha. Warri waan kana mataa harkaa qabu. So ajandaa warraa odoon dhalatiin odoon eegalamin du'e du'aadha ajandaan kun. Garuu maalinni amma wannoo kana propagaandaa keessattuu sooshaal miidiyaa maal kana wal qabate yoo namni argaatuma haguma jiru duuti isaa ariifataa deema. Garuu waan sanirra jira jechuudha. Gara fuulduraatitti caasaan mootummaa jabaachatee hin deemu uummanni argee jira. Caasaan nageenyaa jabaachatee hin deemu wanni baay'een jabaataa dhufee jira. Ititaa dhufee jira. Olaantummaan seeraa hin kabajamaa. Waan wannoo jedhuun boru ganama hin jiru borurraa qabee jechuun danda'u. Garuu immoo ajandaan isaa durattuu akkan duratti siin jedhe haga persepshinii qalbii namaa keessa jiruu fi hagi shaneen lafarra jiru baay'ee walirraa fagoodha durattuu kun sirriitti ilaalamuudha. Persepshinii kana immoo qalbii namaa keessaa akka inni cabaa deemu dhugaa lafarra jiru mootummaan kominikeet gochaa deema karaa kana ilaalama. Tole maayii irratti marii keenya ka guyyaa irraa walii galchuu keenya dura dhimma filannoo wajjin wal qabatee akkanumatti illee dhimmoota biraatii wajjin dhaamsa uummata keenyaaf dabarsitu yoo qabaatte carraa maayii sii kenna. Baay'ee gaariidha. Hawaasa kanaanis karaa Nuubiyaa erga walitti dhufnee bubbullee jirra. Ergaa walii dabarsuun baay'ee gaariidha. Ajandaan amma qabnu filannoodha. Filannoo kana milkeessuun nuuf waa hunda olitti murteessaadha. Injifannoo amma ammaatitti gonfanne ittiin lafa qabsiifanna. Injifannoo immoo nurraa hafe ittiin dabalannaa jechuudha. Kana sirriitti beekuun barbaachisaa keessattuu dargaggeessi toora kana keessatti gatii kaffalee milkii filannoo kanaatiif sirriitti hojjechuu qaba. Diinni fagoof dhiyoo immoo waa hundaa olitti filannoo kana gufachiisuudhaaf gugguufaa jira jechuudha. Wanni kana godhaniif mootummaan yeroo gabaabaa keessatti ibidda keessa dhaabbatee kana hojjete kun filannoodhaan uummatarraa gaaraantii aangoo waggaa 5 yoo argatee oomtuu isa dhaabuu hin danda'u ka jedhu namuu quba qabaa jechuudha. So kana sirriitti jala muranii beekuun hin barbaachisa. Achi olitti garuu jijjiirama kana jijjiirama hundee qabeessa kana hin gufata jedhee namni yaadda'u baay'ee jira. Hin gufata jedhee. Abadan kun akka duubatti deebi'utti miteen jalqabame. Shufeerri isaatis shufeera jabaadha. Waan diinni yaadu kana waan diinni irra yaadu inni ji'a 3 irraa harka qabu. Bakka inni har'a jiru diinni quban qabu. Inni waan hunda isaa hin beeka akkamitti foormulaadhaan shufeeruu qabbaannu. Achi gadittis immoo hooggansi badhaadhinni qabu. Tiimiin diinagdee irra jiru, tiimiin siyaasaa irra jiru, tiimiin naannolee adda addaa irra jiru baay'ee akka gaariitti ijaaramee ta'een hojjetaa jiru. Kanaaf jijjiirama kana hoomtuu duubatti dhaabuu hin danda'u. Hoomtuu duubatti dhaabuu hin danda'u. Tokko kan achi keessatti immoo uummanni keenya kaardii fudhachuu qaba.
dargaggeessi keessattuu kaardii fudhachuu qofti immoo gahu bahee filachuu qaba. Waan kana hundaa olitti dubbiin nageenyaa baay'ee murteessaadha. Akkan duratti siin jedhe nageenyi bakka nuyi hoggaa har'aa turree fi bakka har'a jirru baay'ee walirraa fagoodha. Firaastireeshinii hin barbaachisu. Koostiin kaffalamu borus jiraachuu hin danda'a. Akka waliigalaatitti garuu deemsi keenya fuulduratti ta'uusaa mirkaneeffannee hojjechuun nurra jira jechuudha. Keessattuu immoo ijaaramuun ammas guyyaa kamuu dubbannee waan ijaarsaa keessaa dhiifne uummata keenyaaf hin ta'u. Uummanni keenya ijaaramuudha qaba. Sadarkaa maatiitti ijaaramuudha qaba. Sadarkaa ollaatti ijaaramuudha qaba. Tasgabbaa'ee wal dhaggeeffatuudha qaba. Hojjechuudha qaba. Waan hojjete immoo ol kaawwachuudha qaba. Investimentii seenuu qaba. Poolitikaan gatii itti kaffalaa baane waggaa 150 goofaree filannee ittiin sirbuuf miti. Jiruu keenya badhaadhinatti ittiin ceesisuuf. Badhaadhinatti immoo akkanumatti hawwinee hin ceenu. Gurmoofnee, ijaaramnee, lakkoofnee, hojjennee injifanneeti. So kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Tokkummaa keessoo isaa amma namni kaaniin bahaa jechuu danda'a, kaaniin islaama, kaaniin kiristaanaa wanni jedhu deemuu hin danda'a. Ajandaa xixiqqoo qe'ee keessatti walitti isa buusu. Namni baandaan ajandaa diinaa qabatee dhufuu hin danda'a. Waan akkanaa keessa uummanni keenya bahuu qaba. Tokkummaa isaa yoomiyyuu dagatu irra hin jiru. Ammoo ta'e tokkummaadhaani ammas injifannoo isaa itti fufuu kan danda'u tokkummaadhaani sabaaf sablammootaa wajjin wal jaalatee akka aadaa isaa akka amala isaa hammatee tokkummaa biyya kanaatiifis birmadummaa biyya kanaatiifis achi keessa jira faayidaan isaa waan ta'eef halkanii guyyaa hojjechuutu irra jira. Ammoo injifatee jira. Kan ammas beekuutu irra jira. Warri ammas gadadoo itti himu, warri ammas boo'icha itti himu kun warra naggaateedha birattuu sitti himee jira. Yoo akkas hin jedhin karaa ittiin horii irraa fuudhan hin qaban. Oromoon badee, Oromoon cabee, baduuf deemaa akkasii maalii yoo hin jedhin namni firaastireeshiniidhaan sodaadhaan nama gowwoomsan. Namni amma bakka Oromoo hin jaallata. Oromoon kun Saawud Arabiyaa jiraatu, Minisootaa jiraatu hin jaallata. Lammii ofii maal kana sirriitti jaallata. Oromiyaas hin jaallata. Oromiyaan diigamuu deemtii, baduuf deemtii maalii jedhee yoo ittiin himin akkaataa horii irraa ilmatu hin qabu jechuudha. Kana sirriitti beekee akka injifate beekee injifannoo isaallee wanni duubatti deebisu akka hin jirre beekee akkasitti haamileedhaan bakka jirutti injifatee, bakka jirutti horii horatee, bakka jirutti qananiitti bahuuf hojjechuutu irra jira jedhuun qaba. Dhugumatti dhaamsa dhama qabuu fi dhaamsa jajjabaa dhaamtee jirta. Obbo Taayyee Danda'a keessummaa qophii keenyaa taatanii Nuubiyaa miidiyaa irratti dhiyaatanii ibsa bal'aa nu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jenna. Hayyee isinillee baay'ee ulfaadha. Daawwattoota keenya qophiin teenya taarraa asirratti raawwata. Qophii teenya tabiraatiin hanga walitti dachaanuu nagaan nuu tura.